Akkam jirtu hordoftoota Caadii Tiivii har'aa barnoota fayyaa keenyaaf nu fayyadu barannaa maali yoo jennee barnoota mata dureen isaa infekshinii ujummoo fincaanii fi kan kaleeti jennee baranna. Tokkoffaa mallattoo yeroo baay'ee himataman keessaa tokko kan infekshinii ujummoo fincaanii fi kan kaleeti. Innis yeroo baay'ee akka kanaan gadii kanatti ni himatama. Tokko cinaa kalee lamaanii kanarraa na guba yoo rafullee kaleen nararraati gara sanitti ciisee hin danda'u. Ulfa kiyyarraa fi yoo fincaa'ullee na guba fincaan kiyyallee yeroo tokko ni diimata jedhanii himatama. Ofii mallattooleen kunniin maal waliin wal qabatan isinitti fakkaata yoo ofiif keessaniif yaaddan? Tokkoffaa dhukkuboonni mallattoolee armaan olii fidan baay'een ka'umsi isaanii kalee fi ujummoo fincaanii irraa mee har'a dhukkuba infekshinii ujummoo fincaanii fi kalee haa ilaallu. Rakkoon kun kan dhufu yeroo bakteeriyaan yookiin infekshiniin ujummoo fincaanii fi mar'umaanirraa yookiin qaama hormaata dubartootaarra seenuudhaan ujummoo fincaanii qabaachuudhaan gara kaleetti ol adeemaa dhufanidha. Rakkoon kun baay'inaan dubartootarratti mul'ata. Sababni isaa immoo ujummoon fincaanii yookiin maartiraa dubartootaaf gabaabaa waan ta'eef hubadhaa. Ujummoon fincaanii ujummoo bakteeriyaarraa qulqulluu jedhamu keessaa isa tokko. Bakteeriyaanonni isa huban kan dhufan baay'inaan mar'umaan keessaa karaa bobbaatiin yookiin immoo qaama hormaataa dubartootaa keessaa. Maaltu nutti fiduu yookiin haala mijataa dhukkubichaaf uumuuf mala jettanii yaaddu? Tokkoffaa akka saayinsiin jedhutti umurii yookiin gara dullummaa gaafa deeman, lammaffaa cirracha kalee, sadaffaa ulfa, afuraffaa dhukkuboota biroo fi dhukkuba sukkaaraa HIV fi kan kana fakkaatan. Shanaffaan walqunnamtii saalaa bakteeriyaan salphatti akka ujummoo fincaanii seenu waan taasisuuf dhibee kana iddoo fi mallattoo isaanii irratti hundaa'uun bakka lamatti qooduu dandeenya. Tokkoffaa gara olii afuuffee fincaanii olii, lammaffaa gara gadii afuuffee fincaaniiti gadii jennee qoonna. Mallattoon isaanii maal fa'a jennee yoo ilaallu immoo tokkoffaa fincaan gubuu, jarjarsuu fi diimessuu, lammaffaa qaama ho'isuu yookiin gubuu, sadaffaa cinaa kalee lamaanirraa dhukkubuu yookiin gara olii, afuraffaan immoo haqsiisuu fi hooqsiisuu gara olii. Akka waliigalaatti namni rakkoo kana qabu mana yaalaa deemee ogeessa yoo mari'achiise baay'ee filatamaadha. Bara kaleen keenya osoo mallattoo hin mul'isin dadhabuu malutti nuti ofii keenya sirriitti of kunuunsuu qabna. Kalee keenyas sirriitti hordofuu qabna. Keessattuu obboloota haadholii dubartoota kana gochuu qabdanii. Galatoomaa saabskiraayib naa godhaa barnoota dabalataa argachuuf saabskiraayib, sheer, koppii link naaf godhaa. Galatoomaa.